Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Barattoonni Yuunivarsiitii Arsii hiriira bahuudhaan haleellaa uummata Oromoo Walloo irratti taasifamaa jiru balaaleffatan. Haleellaan godina Arsiitti qaamolee hidhataniin tajaajiloota mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa lamaa fi maatii isaanii 5 irratti raawwatamee jira. Bitootessa 27 bara 2024 Itoophiyaatti baatii gurraandhalaa keessatti qofaa namoonni 764 dhibee busaadhaan du'uu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaa dhimmoota gargaarsa namummaa OCHA'n beeksise. Itoophiyaatti lakkoofsi maamiltoota tajaajila moobaayilaa miliyoona 85 ga'uun ibsame. Dilbata darbee xiyyaaronni daandiiwwan qilleensa Itoophiyaa fi Emirates daangaa qilleensa Somaaliyaa keessatti walitti bu'uudhaaf gaan hanga xiqqoof akka oolan ibsame. Oduu isin dhageessisuun keessi wajjin turaan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Barattoonni Yuunivarsiitii Arsii hiriira bahuudhaan haleellaa uummata Oromoo Walloo irratti taasifamaa jiru balaaleffatan. Qibxata kaleessaa bitootessa 26 bara 2024 Yuunivarsiitiin Arsii mooraa Diinshoo keessatti haleellaa uummatichaa irratti ga'aa jiru balaaleffatanii jiru. Dabalata isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Barattoonni Yuunivarsiitii Arsii hiriira bahuudhaan haleellaa uummata Oromoo Walloo irratti taasifamaa jiru balaaleffatan. Qibxata kaleessaa bitootessa 26 bara 2024 Yuunivarsiitii Arsii mooraa Diinshoo keessatti haleellaa uummatichaa irra ga'uun balaaleffatanii jiru. Kaleessa ganama naannoo sa'aatii 2 irraa eegalee akka hiriira bahuudhaaf jiran hooggantoota mooraa Yuunivarsiitichaatti himuudhaan barattoota dubbisanis yaadni hooggantoota kaasan quubsaa waan hin taaneef hiriira bahuun sagalee isaanii dhageessisuu OFM'if himan. Bulchiinsi Yuunivarsiitichaa hiriira gaggeessuun hin danda'amu jechuun dhorkaa akka turanis dubbatu. Uummata Walloo karaa deeggaruun barbaachisuun deeggaruu qabna malee as keessatti hiriira bahuun dhoowwadha jechuun sagalee keenya akka hin dhageessifne nu ittisa yaalanii turanis jechuun dubbatu. Akkuma hooggantoonni moorichaa jedhan karaa barbaachisaa ta'een uummata Oromoo Walloo tumsuun barbaachisaa ta'e osoo jiru gaafii uummata keenyaa qaamonni dhimmi ilaallatu dhaga'uudhaaf arguu qabu jennee waan amannuuf hiriira taasisuun uummata keenyaa sagalee taanee jirraas jedhani. Humnoonni mootummaa mooraa alaa fi keessaa dhiibbaa barattoota irratti taasisuudhaaf yaalanis tarkaanfiin irratti fudhatamuuf itti gaafatamummaa fudhannee hiriira kan baane jechuun barattoonni moorichaa OFM'tti himanii jiru. Haleellaan uummata Oromoo Walloo irratti taasifamaa jiru haa dhaabbatuu fi nageenya isaanii haa eegnu dhaadannoowwan jedhu dhageessisaa turres jedhani. Qaamni dhimmi ilaallatu rakkoo uummata Walloof birmannaa akka taasisuu qabanis gaafatanii jiru. Haleellaan godina Arsiitti qaamolee hidhataniin tajaajiloota mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa lamaa fi maatii isaanii 5 irratti raawwatamee jira. Haleellaa irra deddeebiidhaan naannoo Oromiyaa godina Arsii lixaa fi Arsiitti raawwatamaa jiru baay'een ajjeefamaa jiraachuu dureewwan mana amantichaa simanii jiru. Dabalataa isaa Xubaabunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Haleellaa godina Arsiitti qaamoleen hidhatan tajaajiltoota mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa lamaa fi maatii isaanii 5 irratti raawwataniin ajjeefamuu himame. Haleellaa irra deddeebiin naannoo Oromiyaa godinoota Arsii lixaa fi Arsiitti raawwataa jiraniin baay'een ajjeefamuu dureewwan mana amantichaa BBC'tti himaniiru. BBC'n akka gabaasetti jiraattotaa fi mana kiristaanarraa jalqaba torban kana godina Arsii lixaatti tajaajiltoonni bataskaanaa qulqulluu Gabra Kiristoos maatii isaanii guutuu waliin ajjeefamaniiru. Ajjeechaa
Ajjeechaan kun akka lakkoofsa Itoophiyaa wiixata bitootessa 16 bara 2016 aanaa Dodolaatti raawwatame. Ajjeechaa lubaa fi daaqonii maatii isaanii waliin galaafate kanaafis hidhattoota hin beekamne jedhamanitu himatame. Mana lubummaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irraa Abuuna Yoosef akka jedhanitti ajjeechaa raawwate akka quba qaban himaniiru. Haa ta'u malee odeeffannoo bal'aa akka hin qabne dubbataniiru. Ajjeechaa tibbana raawwate jedhame irratti aanga'ootii mootummaa ammatti waan dubbatan hin qaban. Kanneen ajjeefaman keessaa walakkaan kan maatii tokko ta'uu qonnaan bultoonni tokko himaniiru. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa ajjeechaa kana mirkaneessuun haleellaa kana hidhattoota shaniitu raawwate jechuun himatan. Hidhattoonni humnoota mootummaa lolaa jiranii fi namoota ugguruun irra deddeebiin himataman kun waa'ee ajjeechaa kanaa waan dubbatan hin qaban. Gurraandhala keessa immoo godina Shawaa Bahaatti abbootiin amantaa 4 gadaamii Abuuna Gabra Manfas Qidduus gadaamii Cuqqaalaa keessaa butamanii ajjeefamaniiru. Ajjeechaa kanaafis hidhattoota woboo kan mootummaan shanee jedhutu himatame. Ibsa hidhattoonni kun baasaniin garuu waakkataniiru. Ameerikaan ajjeechaa kana balaaleffachuun ishee ni yaadatama. Bitootessa 27 bara 2024 Itoophiyaatti baatii gurraandhalaa keessatti qofaa namoonni 764 dhibee busaadhaan du'uu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaa dhimmoota gargaarsa namummaa OCHA'n beeksise. Kunis du'a namoonni 611 baatii amajjii keessa mudate irra caalaa parsantii 25 kan qabu ta'us ibsame. Dabalata isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Bitootessa 27 bara 2024 Itoophiyaatti baatii gurraandhalaa keessa qofaa namoonni 767 dhibee busaan du'uu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan dhimmoota gargaarsa namummaa OCHA'n beeksise. Kunis du'a namoota 611 baatii amajjii keessa du'an caalaarraa parsantii 25 kan qabu ta'uu ibsee jira. Dhaabbatichi gabaasa bitootessa 25 baaseen akka mul'isutti walumaa galatti bara kana hanga ammaatti namoonni dhukkuba busaadhaan qabamanii miliyoona 5.2 kan ga'e yoo ta'u, kunis gamanumaan lakkoofsa waliigalaa bara darbeerraa galmaa'ee caalee jiraas jedhu. Akka OCHA'n gabaasetti naannoleen haalaan miidhaman Oromiyaa, Amaaraa, Kibba Lixaa fi Kibbaa ta'uusaa ibsee jira. Kana malees dhibeen gifiraa aanaalee 71 keessatti mudachuu fi baatii gurraandhalaa keessatti qofaa namoonni 315 dhibee kanaan duusaa gabaafamee jira. Walumaa galatti biyyattii keessatti namoonni 42,000 ol dhibee kanaan kan qabaman yoo ta'u, naannolee haalaan miidhaman Oromiyaa, Kibba Lixaa, Somaalee, Amaaraa fi Kibba Itoophiyaa ta'us ibsamee jira. Gama biraatiin haala buqqaatonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti argaman haalaan yaaddessaa ta'uusaas ibsee jira. Aanaalee 25 godina Arsii keessatti argaman keessaa 19 rakkoo nageenyaa qabaachuurraa kan ka'e muddee 2023 hanga gurraandhala 2024 gidduutti namoonni 40,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'uun gabaafamee jira. Kana malees dhaabbileen fayyaa hedduun hojii dhaabuu isaaniin daa'imman gara 3,800 fi haadholiin harmoosisan 800 ta'an kunuunsa fayyaa barbaachisaa akka hin arganne taasisee jira. Haalli hongee fi lolaa godinicha keessa jiru rakkoo buqqaatotaa kan hammeesse yoo ta'u, hawaasni godinichaa 345 ta'an gargaarsa nyaataa tantamaa kan barbaadan ta'uun ibsamee jira. Kana malees bara 2018 irraa eegalee walitti bu'iinsi itti fufiinsaan deemaa jiru naannolee godina Booranaa Bahaa fi Gujii akkasuma Gujii Lixaatti namoota 453 tilmaamamaniin buqqaanii akka hafan aangaa'onni naannichaa irraa odeeffachuudhaan OCHA'n ibsee jira. Itoophiyaatti lakkoofsi maamiltoota tajaajila moobaayilaa miliyoona 85 ga'uun ibsame. Itoophiyaatti dhaabbileen tajaajila teleekoomii kan mootummaa fi dhuunfaa waliigalaan maamiltoonni isaanii miliyoona 85 ga'uu hojii gaggeessituun dhaabbata Itiyoo Teleekoom Firoot Taammiruu himanii jiru. Dabalataa isaa Xubaabunee akka itti aanutti dhiyeessiti. Itoophiyaatti lakkoofsi maamiltoota tajaajila moobaayilaa miliyoona 85 gahuu ibsame. Itoophiyaatti dhaabbilee tajaajila teleekoomii kan mootummaa fi dhuunfaa waliigalaan maamiltoonni isaanii miliyoona 85 gahuu hojii gaggeessituun dhaabbata Itiyoo Teleekoom Firoot Taammiruu himaniiru. Adde Firoot Itoophiyaatti dhaabbileen tajaajila teleekoomii kennan lamaan humna neetworkii maamiltoota miliyoona 96 ol keessummeessuu danda'u uumuu isaanii eeraniiru. Hojii gaggeessituun dhaabbatichaa kana kan ibsan marii paanaalii tarkaanfiiwwan
bu'uuraaleen dijitaalaa Itoophiyaa galmaan ga'uuf fudhatamanii fi kallattiiwwan xiyyeeffannoo itti aanan ilaalchisee gaggeeffame irratti yoo ta'u fayyadamtoota tajaajila intarneetii irratti fooyya'insi mul'achuu dubbataniiru. Itoophiyaatti lakkoofsa fayyadamtoota tajaajila intarneetii bara 2018tti miliyoona 17 kan ture yoo ta'u yeroo ammaa kanatti miliyoona 41 gahuu ibsameera. Kana malees walta'iinsa mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaatiin wiirtuun daataa dandeettii IT load meegaawaatii 6.3 baachuu danda'u ijaaramuu isaas eeraniiru jechuun Addis Istaandardiitu gabaase. Dilbata darbee xiyyaaronni daandiiwwan qilleensa Itoophiyaa fi Emirates daangaa qilleensa Somaaliyaa keessatti walitti bu'uudhaaf gaan hanga xiqqoof akka oolan ibsame. Abbaan taayitaa Civil Aviationiin buufata xiyyaara Somaalilaandii xiyyaaronni kunniin walitti bu'uudhaaf gaanii sababa Soomaaliyaan ajajaa ifa hin taane dogongora kenniteef jedhamee komatamee jira. Guutuu isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Dilbata darbee xiyyaaronni daandii qilleensa Itoophiyaa fi Emirates daangaa qilleensa Somaalee keessatti walitti bu'uudhaaf gaan hanga xiqqoof akka oolan ibsamee jira. Abbaan taayitaa Civil Aviationii fi buufataalee xiyyaara Somaalilaandii xiyyaaronni kunniin walitti bu'uu kan gaanii fi sababa Soomaaliyaan ajaja ifaa hin taanee fi dogongoraa kenniteef jedhee komatee jira. Akka ibsa abbaan taayitaa kanaatti dilbata darbee yookaan bitootessa 24 bara 2024 halkan keessa xiyyaaronni daangaa qilleensa Somaalee keessa balali'aa turan walitti bu'uudhaaf kan hafanii fi tumsa to'attoota tiraafikaa daandii qilleensa Somaalilaandii fi tiraafikii qilleensaa fi si'ataa balaliistota xiyyaara Itoophiyaa fudhataniin jedhame. Maarsiriitii to'attoota balalii xiyyaara kanaa kan ture Flight 24 irraa akka mul'atutti battala taateen kun mudatu xiyyaarri daandii qilleensa Itoophiyaa Boeing 737 Max 8 Finfinnee ka'ee ol ka'iinsa faana 37 irraa gara Indiyaa Bengaaluruu balali'aa tures jedhani. Yeroo wal fakkaataatti xiyyaarri Emirates Boeing 777 ammoo Naayiroobii irraa ka'ee ol ka'iinsa wal fakkaataa yookaan faana 37 irraa gara Dubaay balali'aa tures jedhanii jiru. Xiyyaarri daandii qilleensa Itoophiyaa lakkoofsa balalliisaa ET 690 ta'e battala taateen kun mudatetti ol ka'iinsa irratti balali'aa ture. Faana 37 irraa gara faana 39tti ol siisee. Sababa kanaatiin balaan suukkaneessaan xiyyaarota lameen gidduutti mudachuudhaaf ture osoo hin mudatin hafees jedhamee jira. Xiyyaarri daandii qilleensa Itoophiyaa bitaa irraa gara mirgaatti balali'aa turee fi jalaa gara oliitti kan ture xiyyaarri Emirates lameen ol ka'iinsa faana 37 irratti mul'atu. Civil Aviationiin Somaalilaandii akka jedhetti sababii xiyyaarota lameen kanneenii gidduutti balaan suukkaneessaan mudachuudhaaf qarqara ga'ee tureef to'attoota tiraafika qilleensaa Somaaliyaa balallistoota xiyyaaraaf ajaja burjaajaa waan kennaniif jechuudhaan himee jira. Taatee kana ilaalchisuudhaan BBC'n daandii qilleensa Itoophiyaa fi Emirates irraa qulqulleeffachuudhaaf gaafatus hanga yoonaa deebiin argannes jedhe. Civil Aviationiin Somaaliyaa gama isaan dhimma kanarratti yaada kennuurraaf qusatanii to'attoonni daandii qilleensaa Somaaliyaa balaliistota xiyyaara daangaa qilleensa biyyattii keessa qaxxaamuraniif ajaja burjaajii uumuu kennuun xiyyaarota balaadhaaf wayita saaxilu kun kan jalqabaa mitis jedhama. Sanbata akka lakkoofsa Itoophiyaa gurraandhala 16 bara 2016 Doohaarraa gara Yuugaandaa kan balali'aa ture daandiin xiyyaara Kaatar ol ka'iinsa akka dabalu to'attoota tiraafika qilleensaa erga itti himamee booda xiyyaara Itoophiyaa waliin walitti bu'uudhaaf dhiyaatee akka ture gabaafamee jira. Civil Aviationiin Somaalilaandii xiyyaaronni lamaan walitti bu'uurraa kan hafaniif sirna walitti bu'insaa ittisuudhaaf xiyyaarota kanarratti maxxanfamee erga akeekkachiifamee kennamee boodaas jedhamee jira. Civil Aviationiin Somaaliyaa xiyyaaronni lamaan walitti bu'uurraa kan hafan sirni walitti bu'insaa ittisuudhaaf xiyyaarota kanarratti maxxanfamee erga akeekkachiifni kennamee boodaas jedhamee jira. Abbaan taayitaa Civil Aviationiin Somaaliyaa gama isaatiin fageenya ol ka'iinsa xiyyaarota lamaan gidduu jiru balaarraa kan buusu ta'uu miti jechuun waakkatee jira. Soomaaliyaan kana haa jettu malee daandii qilleensa Itoophiyaa ibsa baaseen ol ka'iinsa xiyyaara Finfinnee gara Dubaay balali'aa ture xiyyaarri Kaatar dhaqqabu mirkaneessee jira. Taatee kana hordofuudhaan qorannoo dabalataatiif tarkaanfiin dabalataa akka fudhatamu Civil Aviationiin Soomaaliyaadhaaf gabaasa godhuu isuu ibseetti jira.
taatee kana hordofee qorannoon dabalataaf tarkaanfiin dabalataa akka fudhatamu siivilaayizeeshinii Somaaliyaadhaaf gabaasa godhuu isaa ibsee ture. Daandiin xiyyaarichaa boodarra waakkatus hojii gaggeessaan olaanaan dhaabbatichaa obbo Masfin Xaasaan xiyyaarri isaanii daangaa qilleensa Somaaliyaa irratti balali'uu akka dhaabe BBC'tti himanii turani. Soomaaliyaan adda baatee walabummaa kan labsatte Somaalilaand gama siivilaayizeeshinii ishee ibsa baasteen beekumsaa fi hubannoon to'attoota tiraafikaa Moqaadishoo xiqqaa akka ta'e ibsuun kunis immoo yaaddoo akka ta'e addunyaa guutuun hubachuu qabanis jettee jirti. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduu narraaf qopheeffanne kanneen hangamaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin turan Jibriil Mohaammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafa waliin turtii gaarii.